maatii kiyyarra nama tokko hojjettooti hin jedhu nama na gargaaruudhaan isiniin jedha. Namni jaalatee mana nama kana hin dalagu anallee rabbiin irra naa oolchu. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني كبجمتو تفجالتمتو تأردفتو تكي جرت بجراتني بجربين ساعتي كنا نسينجاي نسينين جدا إقبل ينكي دبي دفيجرا يوني فيديو كان عندنا ورا بكيسة تيجي تشودا قويا دينجدا وان توكو توكو هاسايا يو اتفو في نو هاسايا جتان كومنتي ناكنا سنين جده امدي كيسانو نو هاسايا نو هيمي جتاني غرمو اني قويا تاكمولا مجدو ولي اسمان دي كما سنين جد اگر والله يادا نسيم مدى زرا انواتين تولينين سنين جدا جالقبت غافي كيسان كيسا وانتي اني ديبسو برباده لكو هندين برانكي نغوتا كجتان والله اقواما كينا ربيتي برانكي ليس ننغو كانان جتشودا أكاسي أنا يوم ما إنه شكّني ماله إن شكّت أنجلت وإن شكّني الحمد لله كنا ربيتي هانوما أقوم إنسان ججباتني في ماله إنسان اللي سوشيال ميديا هنرت على توان تأهي جراني اللي ولي سنبرسي ساجل لك يسني أرجيتوني سنين جرا أجت إموت يجول لالتني قاف جباتني مو إسني وجس هني هاسان جري أبديك أبا أكاسي إسني اللي ربي هاكن ورها ويك أبو كاسة كوينتين كيسان إرهدون كيسان لكو بربادة جتني يا سبحان الله والله ربي نسني هاكنو وأنا سنا جايب بليان كيا يرو على قلت إرهدون نما ربي يرو المناخرة لكون سي هاكنو جدا أكوان سنمان سبتتي ربي كي الحمد لله لكون هاكن الحمد لله أكاسي سنين جدا أما اللي ماتي كي كيسا نما سنين بيني توكوني ولي سن برسيسا ميكوت سندو إن براتني مالكو ماتي كي مراهم بيتان جتشودا أسمان سن اللي ماتي كي نما توكو hojjettooti hin jedhu nama na gargaaruudhaan isiniin jedha. Namni jaalatee mana nama kana hin dalagu anallee rabbiin irra naa oolchu nama gaarii kaasatan madaamenti yasu wallahi anaaf nama gaarii naa taate jechuudha. Yeroo isii bira jiru sanii yooniin akka tasaa gaaf tokko jechuudha namni na bira hojjete nama gaarii tahaaf jedhee keessa kiyya amansiisaa ture. Wanti sun immoo deemee na bira gahee jira rabbiin akka irra na oolchu du'aa naa godhaafi isiin immoo tuyyoo jechuudha. Wallahi nama yooniin jechuudha miidhellee rabbi irra na gaafatudha. Nama haadha hin qabnedha. Kaasatan namatti dhaga'ama jechuudha. Qalbii isii cabsuuf osoo hin taanetti hawween ani isii qabu guddaadha. Yoo rabbiin na laafise harta chaanaa labanee fi guddisee fi bakka waan danda'an isii fi obboleeyyan isilleen obboleeyyan ofii gargaaruuf na bira teetti waan ta'eef anillee wanni jalqaba biyya hiyyaa na baase yeroo ala jiru sanitti ofii hiyyaa waa godhadha jedheeti miti wallaahi ladiif obboleeyyan kiyya guddisa jedheeti akkasitti akkasiin obboleeyyan ofillee gargaarte ofillee gargaaramtu godhuuf abdii qabaa isinillee waan dandeettaniin yaada qabdaniin cinaa dhaabbadhan isiniin jedha akkasii haganuma yoo isinitti mul'atte sanii achi immoo waan tokkoon viidiyoo babbareedan hin dhufti jedhee abdii qabaa mee salamata jedhisin du. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم نجاح يا كيسن. ما شاء الله. أكيد جل بعديات يوميتي كاميرا هنسدات ما شاء الله نسين جرا أسمع نسيل بردا ماتين كيا ماتي كيا سنيجة شو بربادي تيفين نسينيتي مدلسة ما شاء الله اللي ناجراني نسين جرا إني برامو واي ناني ربطشو بربادي أبليان كيا كلاس كيمونجي جرينا واي جرينا أسي خنا جتشولا جرينا بيجينا خنا الرهدون هريوتا تيالله obboleeyyan kiyya hordoftoota kiyyallee jechuudha namootuma akka kiyya ji'a kana gala waggaa kana gala osoo jennu yeroo ofitti dheeressinedha jechuudha wallahi wanti namni isinii haasa'u dhufe matatti kana jechuudha rabbiin hangafatti obboleeyyan kiyya yaadaa murada keessan isinii guutee nagaan isin hagalchu namni osoo fedhiin isaa guutamtee fi biyya namaa kana hin ta'u abadan hin ta'u wallahi maaltu nuteessisa dirqaman nuteessita garummoo umriin keenya nurra lakkaayaa jira bareedumsi keenya biyya namaatitti dhumaa jira bakka obboleeyyan kiyya hatta yaanni babbareenni yaanni nuti amma fiduu dandeenyu fi of duratti fiduu dandeenyu garagara hojiin nuti amma hojjechuu dandeenyu of duratti hojjechuu dandeenyu garagara dalagaan immoo duniyaan hin dhaqqabamu
yoon kanan isiniin jedhu anillee nama biyya namaatu irraa nama biyya jechuu hin danda'u nama biyya namallee taa'ee nama namnillee galii jedhee nama maatiin isaallee itti aare takka jechuu an deebisaa dhiyoo tana deebi'e waggaa 2 turee galee garuu maatiin keenya guutuun natti aaruu turan maaliif jennaan wanti ifaajame kun osoo achiin qanii rabbii kana namni ofirratti hin deemaan tokkoyyuu kataatu taate eenyutti haftiidha. Kaasata wanni jechuu barbaade obboleeyyan kiyya mee warroota sarratanyoota Filiippiinii ilaala Saralankaa Hindii baay'inaan nuun arginaan jechuudha. Ammallee biyyoota achi Indoneesiyaa biyyoonni kunniin jechuudha. Wallahi nama daa'imummaan hin dhaqan. Ijoollee 2-3 kun warra akka qabutu dhaqa jechuudha. Eega geeffatanii ganaa dalagatan yookaan ijoollee ofii barsiifatan nuhoo osoo inuu hin ballagin deemna jechuudha. Eega yoo durallee osoo waa hin beekin baatan obboleeyyan kiyya. Wallahi haga rabbi isinii laaffiseen gala ima jiraatan asittis namni kun dinnichaa gurguree kun shunkurtii gurguree ka danda'u suuqii banatee kun mana uffataa banatee kun mana nyaataa banatee kun hojii onlaayinii kana hojjetatee waanuma danda'e dalagatee jiraataa jira wanti isiniin jedheef haga dandeettaniin ani akka mataa kiyyaatitti obboleeyyan kiyyaa waggaa kana yeroo diiggan waggaa kana jalqabame yoo yaadattan taate Adaamaa keessaa jechuudha. Hin galinii diiggamaa jira manni osoo haga ammaatitti mana kana keessuma jira isinillee du'aa inaa godhaa jedhe ture. Walaakin nahu jechuudha. An osoo mana kana diiggaa isaa ka eegu taate har'allee achuma jira. Garuu mootiyyuu har'aan tana jechuudha osoo kan deemu yoo taate biyyuma ambaa kana hin deebi'a osoo ka jedhu taate waa wahii qaba maaliif ilmoo qabaachuu waan guddaadha ka abdii wahii qabaadha irratti dalagadha ilmaan tiyya guddifadha jedha jaraaf akkana godha jedha gaafa abdii wahii hin qabne obboleeyyan kiyya gaafa ilmaan warri ilmaan qabdan alhamdulillah ka ani irra caalaa kaasata wanni ni xiyyeeffadhu wallahi namoota ilmaan hin argatiniif ilmuma 2-3 osoo argattanii haga feetan teettanillee silaa jechuu asittillee dalagaan dalagama achittillee dalagaan dalagamu garuu wanni garaagarummaa qabuun jechuudha. Asteettanii yoo dalagattan ilmaan illee argachuu dandeettan guddifachuu illee dandeettan guddifataa dalagachuu ilmaan horaa dalagachuu fi umriin ofii immoo achitti namarraa deemuun garaagara jechuudha. Obboleeyyan kiyya namnumti jaalattan hiriyoota keessan haa ta'u maatii keessanirraa haa ta'u abbaan manaa ofiitiyyuu jechuudha yooma isin ilmoo qabaattan isin jaallata. Sanbira taree maatiin isaatu yooma isin ilmoo qabaattan isin jaallata gaafa ilmoo hin qabaanne واحد نمان جرن أما مثلا أوتونين دفتني جسمي والدو كنا مديمو باته جده أي توني تغيير باتي هم نافيت أكتجرن نبيانا ما كان اللي يوكا خاصة النتيجة تدبلين كي شامات هنن نما وفي جبنة نما إفاد ترلا جرلا جتشورا حاجة وفي مفيان نما فيدن حاجة وفي مفيان نما فيان جرو سنيت جلن الأمامية جتشورا جافا أس ديبي سماء اسم سفسو دبدن إبن جرا اسم الرد فجر sanbira tartanii waan tokko hima hin jiraamiti hanqinni jechuudha. Kabiraati miti fuullummaan nama as keessa jiraateetii fi achi taa'ee garagara jechuudha obboleeyyan kiyya maaliif yeroo OA yeroo qorraa kaasatan irra caalaa ijoolleen keenya nyaata dalaydan. Anillee akkasumatti nyaata dalagaa ture. Yoo san hin OA hafurri zayitii fi maaliif fuulli nama shifiniina nama micha'aaya eegas deebi abbaa rabbi deebiseeftu horomatti deebi'a malee oromatti hin deebu sanuma saniiniyyuu kan nama yeroo takka qorra yoo OA sanitti mukayyifa yeroo banattan jismii namaa keessa deema jechuudha. Miidhaan achitti namarra dhufu miidhaa guddaadha. Wallahi obboleeyyan kiyya hamma dandeettaniin yoo akka malee qorrellee daddaftanii OAtti hin tarinaa yoo akka malee OLlee daddaftanii mukayyifa ofitti hin banina haga dandeettaniin of eeggannaa godha. Sanbira tartanii mootuyyuu waggaa kana godha hin jedhina yoo dadhabamaa ta'e takka lama argattanii namni deebi'ellee jireenya ofii jijjiiratu hin danda'a jechuudha. Jireenyi immoo hin jijjiiramtu. Hin jijjiirra yoo jedhanii haga fedhanii haajanillee wallahi jijjiirra namaatiin jechuudha yoo rabbi jijjiire malee hin jijjiiramtu. Maaliif yoo jettanii namoota jechuudha anarrallee takka jedhe an akka kiyyatti lafas bite narrallee fudhatanii beekan jechuudha. Mogoratti lafallee bite yeroo diiggan keessa olee fudhatan maaliif ree namni waggaa 2-3-4 illee achillee dalagee akkasitti diigamellee ka waggaa 10 illee dalagee mana karritiin isaa maskootiin isaa maaliin isaa bililleen ijaarame diiganii sima jira duniyaan garuu mana sanin diine umrii kenna diigan jechuudha. Diiga kenna ta'abbii kenna diigan. Kana waan ta'eef yaada diiggan kun dhufe malee duniyaan tun akka feetettu ima diigamti. Kanaaf obboleeyyan tiyya
wallahi otoonin gaafa jechuudha warri kennan deeminaan jedhu san hafee jiraadhee ilmoo kana kan argadhuuti har'a naa gugurdatanii naa jabaatanii yeroo amma diiggan maaroon dhufe kanatti ani deemee yookaan bakka wahii mala wahiitillee hin dabarfatanii mi godhachuu danda'a jechuudha. Tataarte saniifuu seenaa hajjira. Maaliif jedhee namni ilma qabuuf ilma hin qabne garagara rabbiin isinii haa kennu. Kana wanni ani isiniin jedhuuf obboleeyyan kiyya waan ofii kiyya argeefi waan ofii kiyya narra ga'eef hospitaalallee ciisee beeku. Nama dhufe. Mana achillee turee beeka waan ta'eefi waa baay'ee argee wallahi waggaa haga kanaa kanatti waan ani hin argin garuu namni waan ofii arge waan an arge kana waan namni biraa arge natti hin fakkaatu. Wanti kana jedheef tarii namni naa olitti waa hedduu dabarsillee jiraachuutu mala jechuudha. Fayyaanillee hospitaala 7 ciisee jidduu sanitti waa baay'ee arga jechuudha. Obboleeyyan kiyya wanni ani wallaahi yookaan Itoophiyaa tana keessatti jireenya addaa jiraattan jedhee isin hin sobu. Ammallee jireenya namaa gadi jiraattan jedhee isin hin suukaneessu jechuudha. Wanti an kana jedheefi haga tokko keessas namni keessa jiraate wallaahi waa baay'ee arga jechuudha. Warri har'a jechuudha obboleeyyan kiyya ebaluun kennallee rakkate maaroon rakkate kana rakkadhe kana naa godhe isiniin jedhu gaafa isin galtan abbaa feetanii waan feetaniin galaaf jechuudha. Namni sun gaafa isinirraa fayyadamee geesse namni as gara galee nama moosaree isiniin jedhu hin jiru. Dhibamtanuyyuu gurii yoo osoo isin gaafadhaaf jedhee wayi gurii waan gaafattiif haa jedha jechuudha. Ka isin tola ittiin oolintu salaamata isin irratti hin qara'intu isinuu gaafata muraasni namaa jechuudha. Kaasatan namoonni isinirratti dadhabdan abbaa rabbi laaffiseef yoo tahe malee jechuudha. Wallaahi quba isin hin qaban. Har'a yoo jabaattanii isin waan harkaa qabdan obboleeyyan kiyya ammallee wanti ani isiniin jechuu barbaade bakka baay'eetti gargaarsa jedhanii maarroo jedhanii haga maatii keessaniin gargaarre waa baay'ee gargaartan. Namni kaasatan ka biyyaa baheef of gargaaruu fi isin osoo qabaattanii yookaan osoo dandeettanii biyyaa baatanii bultii teessan keessaa mana keessan keessaa baatanii ala hin jiraattaniila. Kanallee hamma danda'amaa taheen karoora baafadha. Mirqaansi yeroo sanii obboleeyyan kiyyomaa isiniin godhu gaafas galta wallaahi hin seenuftanii. Silaa san akkas godhuu baadhe, silaa san akkas taasisuu baadhe. Kaasatan eenyummaan hiriyyoonni keessan ani wallaahi hagan as ture kana jechuudha. Ookaawuu jechuu yuutuubii kanarrattis ima argan namoonnumti ani akkaan abdadhu akkaan isaan hedadhu kan jechuudha. Otoon rakkadhee hangafattitti bilbiladha jedhu yookaan kan achittuu osuma argan viidiyoo kiyya salaamataan hangafatintu jira jechuudha. Maaliif hiriyyaan keessan sammuu teessan hiriyyaan teessan waan isin harkaa qabdanii jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya akka yeroo online irra jirru kana jireenya feekii wayii natti fakkaatan gaafa gabbuutanii biyya lafaa kana jiraattan jireenya isa dhugaa san argitan immoo wanni hedduu wanti nama seenessu hedduutu jira. Kanaafuu gaafsan seena hunduratti har'aan tana jabaattanii waan qabdan walii qabattanii gara biyya keessanii hamma dandeettanii gara biyya keessanii deebi'uu yaala obboleeyyan kiyya. Warri biyyoota hedduu deemtanii hedduu beeka jechuudha wallahi. Isinuma walitti qabamuu didde isin qofaami namuma hundaa walitti hin qabamne jireenyi duniyaatun inuma walitti namaa hin qabamtu rabbiin nagaan isin haa galchu. Wantan isinii dhaamu yoo dandeettanii jettan gaafa as galtan bi'aansi osoo achi jirtan waa murteeffadhaati waa wahii ofii keessanii sochoosuu danda'a. Hatta abbaa manaa keessanitti illee wanni itti gaafatanii fi wanti hin gaafanne adda jira hin jira jechuu kana jechuun har'a wallee wacima borillee wacima iftaan illee wacima yoo gaafattan namni hin salacha'ama isinitti illee haa kennani sanirra isin waan harka keessanii qabdantu isin baasa waan harka keessaniin dalagattantu isin baasa jechuudha. Yeroo ilmaan teessan wayitti hajamte yeroo ofii keessanii wayitti hajamtan yeroo hiriyyoota keessan wajjin ogurdeemu heddan wayi kanuma hunda kanaan godha jettanii gaafattanii kanaafi hamma dandeettaniin obboleeyyan tiyya of dandahaati. Amma yeroon jirtu kanatti jechuudha waan tokko karoorfadha. Bi'aansi dalagaan tuffatina dalagaan diqqishaatullee kabiraati miti birrimmaan ittiin dalaydan sun wahirra jiraachuun qofti isin gaha jechuudha. Kanaafi dandahamee jedhe obboleeyyan kiyya hamma dandeettan wallaahi ciniinnadhaati waan wahii harkatti qabadha waan ittiin sochootan wahii. Yoo akkana jedhu obboleeyyan kiyya 500, 600, 400, 300 kanaa gadi kana jechuu kiyyaa miti. Kanaa gadi illeen isin nama kaayyoo qabu taanaan nama dandeettii qabu nama ofii isaati ofitti amanu taanaan waaqayyanii hojii yoo saalfachuu baattan dalagaa dalaydan kamirratti ofitti amanamummaa yoo dalaydan kanaa gadi illeen ima dalagatan
ima dalagatan garuu waan dalagatan karoorfadha harki immoo amma birrii guddaa fudhachuu barate kuni namatti hin amanu jechuudha hirkatellee hin dandayu kanaaf kiisii keessan keessa ol fuutanii waan tokko godhuun dirqama ka haga wallaala kiyyaa obboleeyyan kiyyan yoo kana jedha isin gorsu isinirra beekafii miti wallaahi isinirra beekafii miti namoonni na dhageeffattan kun guutuun akka na daran beeytan na caalaa beeytan dhibbatti beeka jechuu garuu haguma wallaala kiyya namnummaan takka namnummaan lama yoo narraa fayyadame dasna jedha na gammachiisa jechuudha har'aan tan obboleeyyan tiyya'anii yeroo duraatitti jechuudha yeroon ani osoo galuu baadhee jedhu takka illee hin dhabamu jechuudha garuu ergan ilmaan tan argadheeti wallahi wannumti biyya ambaa jedhu na keessa bade obboleeyyan kiyya maaliif dalagallee arge narrallee fudhatanillee arge dhuftellee arge baddellee arge jechuudha garuu mootuyyuu gammachuun jaraatii fi akkasuma hawwii fi abdiin isin ilmaan irratti argattan waa hunda isin irraanfachiisa akka gammachuu an gammade kana gammaddaniif kana isiniin jedha rabbiin gammachuu tana caaltu isin haa gammachiisu obboleeyyan kiyya anaa fi ofiifillee du'aayii godha warroota akka kennaa hundaafuu du'aayii godha isiniin jechuu barbaadaa viidiyoo har'aan tana isinirratti dheeressee dhiifama naa gootanii waan haasa'e waan dubbadhe keessatti wanti ani balleesse wanti dogongorii yoo jiraate dhiifama isiniin jedha obboleeyyan tiyya أنا في سن اللي ربي ولدت نوها قبو ربي نوها غرغارو ربي أنا أهلي كسنت نغاني سنها ديبسو أكسو مكابلتي نجارتين بلتي نغا سنت هاي جارو كأبا منا قبو ربي جدو كسنها أرغيسو هامي إيسو كأدان فاقو جرو نغا ولدت سنها رارو نسنين جدا أكسو ما وانتي سنين جدو بربادي الحمد لله جواد جرا وجدت اللي ديبو في وروني موتو يوجد ربوليان كيا ربي كسني جدنا جالتن فيديو كيا لايكي ناغودا شير اللي ناغودا comment illee yaada babbareeda na barreessa akkasuma hanqina qabullee natti himaan sirreeffadhan isiniin jedha hojittis deebi'uu fi akkuma isiniin jedhe kana lama takka guddisuun uyyuun ulfaata biyya kanatti lama guddisuun immoo sandaranii garuu bi'idnillahi alkariim tattaafadhe yoon jedhe booneetumaan jara kana gammachiisee guddifadha jedhee abdii qaba fedha rabbii kiyyaatiin isinillee viidiyoo kiyya laayik godhuudhaan na bira dhaabbadha akkasuma warroonni meeshaa ajajachuu barbaaddan hamma mana isinii geessitutti akkuma duraanititti an ofii kiyyaa isin durallee hin geessine asuma keessatti meeshaa mana keessaa ofii bita meeshaa akka firneecharii algaa isatu hojjechiise jechuudha yoo wajjin dhaqee ilaalee viidiyoo footoo fi waan isin ergattanitti agarsiise malee jechuudha ammallee akkasumatti itti fufuuf qophii qabaa waan dandeettaniin isin immoo warroonni meeshaa ajajachuu barbaadan ajajadha kun immoo viidiyoo kiyya sheer naa godha uma dandeettaniin na jajjabeessaa isiniin jedha rabbiin isin haa jajjabeessu amilee isin natti gootaniif immoo galatooman isiniin jedha obboleeyyan kiyya warri lakkoofsa kiyya hin qabne lakkoofsa kiyya barreeffama illee isinii kaa'aa duwwaa 964842526 kanaan argachuu dandeettaniin isiniin jedha meeshaa mana keessaa meeshaa aadaa uffatallee jechuu ka barbaadan bitee maatii keessan meeshaalee immoo kana bira jirullee hedduutu jira ka of bira jirullee isinii kenne kana bira hin jirrellee immoo deemee isinii bituu hin dandayaa anaafis hojii uumuudhaaf akkasuma wal gargaarsa namummaa jechuudha hojii tanaan na gargaaran isiniin jedha obboleeyyan kiyya egaa isinitti dadhabee jira dhiifama waan balleesse yoo jiraate akka yaada akkanaa yoo isinitti tolee jiraate itti fufinaan jedha jabaadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya asumaan irra deddeebi'aaf waan isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu